Yooyyaa harka fuunee akkam jirtu hordoftoonni maatii Yaaqoob YouTube channel kan biyya alaas biyya keessa teessanii barumsa keenya karaa YouTube hordofaa jirtan. Ani nagaa kooti isin akkam jirtu? Akkuma barame har'as mata duree adda biraadhaan walitti deebinee jirra. Yaaqoob YouTube channel subscribe, like, share, comment gootanii akka nu bira dhaabattan asumaan kabajaaf jaalalaan isin gaafanna. Barnoota afaan Oromoo, barnoota herregaa kanneen barachuu fedhaaf hawwii guddaa qabdan karaa onlaayinii, karaa Imoo, karaa Waatsaappii, karaa Inistaagiraamii, karaa Waatsaappiis, karaa Googil Foormiis, karaa hundumaa kanneen barachuudhaaf fedhaa fi hawwii qabdan lakkoofsa bilbilaa iskiriin irratti argamu kanaan nu bilbiltanii yeroo jettanii Yaaqoob YouTube channel irraa barachuu ni dandeessu. Kun YouTube keessan Yaaqoob YouTube channelii ani immoo Barsaa Yaaqoobiiti. Egaan har'as viidiyoo keenya yeroo darbee keessatti kan kutaa tokkoffaa waliin barannee turre qubee sagaleessuu kutaa tokkoffaa kan jedhu baatii kaasnee haga naatti kanneen jiran sagaleessinee turre. Sagalee dheeraa fi sagalee gabaabaadhaan sagaleessinee turre. Har'a immoo kan waliin ilaallaa qubee paatii kaasee haga zaatti kanneen jiran waliin sagaleessina. Sagalee dheeraa fi sagalee gabaabaadhaan waliin sagaleessina waan ta'eef yaadaaf qalbii guutuudhaan faana ta'a. Maatii kan hin taane YouTube keenya immoo subscribe gootanii maatii akka taatan kanneen gaaffiif yaada qabdan koomentii irratti akka nu beeksiftan. Hiriyoota keessan bira akka inni gahu immoo like, share, koomentii gootanii nu bira akka dhaabbattan Yaaqoob YouTube channel kabajaaf jaalalaan isin gaafata. Har'a gara barumsa keenyaatti waliin adeemnu. Yeroo darbe keessatti qubee afaan Oromoo sagaleessuudhaaf dura maal beekuu qabna kan jenne A, E, I, O, U kana dheeressinee kanas hunda kana dheeressinee ittiin maal gochaa turre? Sagalee uumaa turre jechaadha. Sagalee haga maalitti uumne gaafa sanaa haga naatti uumne turre jechaadha. Har'a immoo Oon qubee dubbachiistuudha waan ta'eef karaa dura uumne irra qofaatti isaaniif. Kanneen dubbifamaa ta'aniidhaaf kan uumne waan ta'eef kun paadha. Qubeen kun qubee paati. Qubee paa kana waliin sagaleessinaa jechuudha. Jedhamee kana paa, pee, pii, poo, puu. Sagalee gabaabaadhaan. Sagalee dheeraadhaan jedhama immoo paa, pee, pii, poo, puu. Kun immoo sagalee dheeraadha. Sinii galeera. Kan itti aanu qaadha kunoo. Kun qaadha. Qaa sagalee gabaabaan jedhameen tokko. Qaa, qee, qii, qoo, quu. Kan immoo dheeressaa jira. Qaa, qee, qii, qoo, quu jettanii kun sagalee gabaabaadhaan jedhama. Kun immoo sagalee dheeraadhaan jedhama. Sagalee dheeraa gabaabaa kana erga jennee finnee booda maaltu ceenaa? Gara hima ittiin ijaaruutti, jecha walitti fiduutti goonaa jechaadha. Jecha ijaarree jecha booda himatti ceena. Hamma mata keenya irraa raa. Kun qubee raati. Jedhamee kana. Raa, ree, rii, roo, ruu. Sagalee dheeraadhaan raa, ree, rii, roo, ruu. Kun raadha. Raa dheeressinee gabaabsinee yommuu sagaleessinuu jechaadha. Haala kanaan fayyadamna. Kan itti aanu kun saadha kun. Kun qubee saadha. Qubee saa waliin haa sagaleessinu. Saa, see, sii, soo, suu. Sagalee gabaabaadhaan. Sagalee dheeraadhaan saa, see, sii, soo, suu. Sagalee dheeraadha kun. Kun immoo sagalee gabaabaati. Qubee saa haala kanaan jenna. Al tokko irra deebi'aa jedhame. Al tokko irra deebi'aa jira. Kun maal jenna? Saa jenne miti. Inni gadi hoo saa ni dheerata jechuudha. Kun see. Kun immoo see ni dheerata. Sii, sii, soo, soo, suu, suu. Garaagarummaan isaanii sagalee dheeraa fi gabaabaa waliin qabu jechaadha. Egaan kan itti aanu kun qubee taati kun. Kun qubee taadha. Taa kana waliin sagaleessinu taa,
te, ti, to, tu. Sagalee gabaabaadhaan. Dheeraadhaanoo. Taa, tee, tii, too, tuu. Kun sagalee gabaabaadha. Kun sagalee dheeraadha. Ta, taa, te, tee, ti, tii, to, too, tu, tuu jedha jechaadha. Kan olii sagalee gabaabaadha. Kan gara gadiitti argamu sagalee dheeraadha. Haala kanaan waliin sagaleessinaa jechaadha yeroo sagaleessinu. Akka hin daganne. Kan itti aanu kun vaadha. Qubee vaa irratti yeroo darbe maal jennee turre? Qubeen kun garaagarummaa qubee kanaan itti hame. Kun qubee maaliiti? Kun qubee maaliiti? Inni kun kan jalqabatti barreessine kun qubee uudha. Inni kunoo qubee vaadha jechaadha. Garaagarummaa qubee kanaa adda baafteettu jedhee yaada. Kun qubee vaadha. Mee vaa kana waliin sagaleessina. Sagalee gabaabaadhaan. Va, ve, vi, vo, vu. Dheeraadhaanoo. Va, ve, vi, vo, vu. Sagalee gabaabaa, sagalee dheeraa jedhame. Va, va, ve, 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 vi, vi, vo, vo, vu. Vuu jedha jechaadha. Sagalee dheeraa fi sagalee gabaabaa haala kanaan fayyadamneeti sagaleessina. Kan itti aanu kun waadha kun. Kun qubee waati. Maal jenna? Qubee waadha. Mee sagalee gabaabaa waliin sagaleessina. Waa, wee, wii, woo, wuu. Sagalee dheeraadhaanoo. Waa, wee, wii, woo, wuu jedhame. Waa, waa, wee, wee, wii, wii, woo, woo, wuu, wuu. Kun sagalee dheeraadha. Kan olii sagalee gabaabaadha jechaadha. Hayyee maatii keenyaa haala kanaan hundasaa waliin sagaleessineeti kan baruu dandeenyu. Hundasaa haala kanaan sagaleessinaa. Kan itti aanu kun qubee xaadha. Mallattoo baay'isuu kan fakkaatu kun qubee xaadha jennee turre yeroo darbe. Hin dagattan akkas hin dagattanis hin barbaadu waan ta'eef. Mee sagalee gabaabaa waliin sagaleessinu. Xaa, xee, xii, xoo, xuu. Sagalee dheeraa jedhame. Sagalee dheeraa. Xaa, xee, xii, xoo, xuu. Al tokko irraa deebiin. Xaa, xaa, xee, xee, xii, xii, xoo, xoo, xuu, xuu. Sagalee haala kanaan kan xaa sagaleessinaa jechaadha. Kan gara dhumaatti argamu qubee tokko nu hafeera. Qubee tokko. Yaa fi zaadha miti kan nu hafe. Eeyyee. Kanaafuu isaan lamaan sagaleessinee gara xumuruutti deemna. Jedhame kana. Kan olii kana sagaleessinu. Sagalee gabaabaadhaan. Sagalee gabaabaadhaan kan yeroo sagaleessinu maal ta'a? Yaa, yee, yii, yoo, yuu. Sagalee dheeraadhaanoo. Yaa, yee, yii, yoo, yuu. Yaa, yaa, yee, yee, yii, yii, yoo, yoo, yuu, yuu. Sagaleewwan jiran kana haala kanaan waliin sagaleessinaa jechaadha. Kan dhumaa qubee maal jenne? Qubee zaati. Qubee zaadhaan xumurra waliin sagaleessine. Sagalee gabaabaadhaan jennu za, zee, zii, zoo, zuu. Sagalee dheeraadhaanoo. Zaa, zee, zii, zoo, zuu jedhame. Za, zaa, zee, zee, zii, zii, zoo, zoo, zuu, zuu. Sagaleewwan jiran haala kanaan waliin sagaloomsinaa jechaadha. Egaan hordoftoota maatii Yaaqoob YouTube channel sagaleewwan qubee sagaleessuun kana fakkaata. Baatii kaasnee haga zaatti kanneen jiran
hunda waliin sagaleessinee jirra. Egaan kutaa itti aanu keessatti maal ilaallaa? Sagaleewwan sagaloomsine kana. Sagaleewwan sagaleessine kana fakkeenyaaf asii dhufnee mee kanaa fudhannu. Kun maal jedhama? Yeedha mitii? Yeen jedhu kun kana mee barreessinu yee kana. Yee barreessineera mitii? Hammas keessaa tokko fudhanna immoo. Mee kana fudhata itti aanu kana. Itti daame. Gaafa itti daatan hoo? Kun yiidha. Dheeraa miti kun? Dheeraadha. Gaafa sagalee kana walitti fiddan maal ta'a kun? Yeeyyii jedha jechuudha. Yeeyyii. Yeeyyii jennee haaluma kanaan akkuma sagalee tokko tokkoon fudhannee ijaaraa deemnu hunda isaa keessatti yaa irraas fudhannee as toora yaa keessaatii qubee gabaabaa ta'u dheeraa tokko fudhannee amma immoo kan biraa jennee zaa keessa fudhachuu dandeenya. Sagalee ittiin ijaaruudhaaf. Sagalee hima ittiin ijaaruudhaaf. Hima jecha ittiin ijaaraa deemna waan taaneef. Kan ittiin gochuudhaaf asiis kan biraa fudhannee yookaan A keessaa ta'uu danda'a yookaan B keessaa ta'uu danda'a. Achi keessaa fudhannee kutaa itti aanu keessatti akkasittiin hima waliin ijaarra. Kanaafuu kanneen maatii keenya hin taane sabiskiraayib gootanii maatii keenya akka ilaalan asumaan Yaaqoob yuutuub chaanaal kabajaaf jaalalaan isin gaafata. Kun yuutuuba keessan Yaaqoob yuutuub chaanaalitii. Ani barsiisaa Yaaqoobiiti. Horaa bulaa deebanaa amma kutaa biraan walitti deebinutti bakka gaarii tura.